bari amma sir jirtu nyaara dumme sin nyaara o so wan sana sir gatite arga sim barbaadu na basan argu barbaadu ya rat lal wallahi salpena kat way asbi way amme ke bidura bara jitu ni bitu way bagi to mala kan ati bar way ka ke mate ramma alle kana garu mari ko jeda way ni go na koy ni go na mari go yo bas akan ilmana bagiya la da mo dagal da ba ko trongo ba ki sa so to takam go sa dirki ba di ne to te nyama way ato itu iya ba ta shamaran kan yanni to datan la dage badu wallahi billahi shamaran di rabota ala raga miyo ta kamal ke te miyo ta kolbadati isra ka to hate ni raga puse kurban itu lame wala garti yete namni jile me to wala garti sirri bitti amal lam pa diga ka buet mena makana ana funa raspira mana funa lagi padu rakini tebal la ilaha illallah tebar aku ning ka abu jina jihad wallahi jihad ha kalau tidak aku ada tis boleh wallahi tebar boy video kamu kau rasa wallahi kita mana wallahi billah surah apa betul wallahi jangan bahasa tadi lah negara pada surah apa dah amma chala jalki ta me kadbar madina ye jara wallahi za'ata kawal namanta sa'ata kawal si masri tala si jara tu fakaya itu katarbe asita ni wajida antan la ila namni undi mata ka bate ustof dan mano sente takiti si jara da sa sinjatu da bebar alle kana garu ninna taduba kam na be ma falli be akara makaraba na sutta sabaita maka akara makaraba na sutta sabaita akara makaraba hudu kana kali jiru muti amal sebar kala me jara karba hudu kana kali jiru dage dabbali rota akairiyat koy akairiyat dabbal lage far dabbala wani sinjo nala da fafi kalan jogal cha fafi lana jarata cha jirte fafi khotu singal cha mata kosidura buse urchi fafi wallahi iska bajishi qaterum jini bo usu sita ade ame dewanke de balunga isu ergado fafi busha namet enyu anamo anamo kiya soloka gati ati wan kuti ke ensa bitamme ngenyen dienta ba man yo kakolo no gola gitu jalan koi asbai video asbai fabi interview ko da asaba to gurisa video baba jiwa biru bay na so siu jile mbute sa sawari mbute na wala ka woni jira mana wo ko tam mbute na wana sira ya sagani kada mbute na ga an jalada asbai ko video asbai emba wo video bana bar basar jaya to ini sare bakka ni dimna ka bakka dabbar su infeto nam fadan dirki bana kamera bani tilaki bana tera ni bana doshi bana do jinasi ka wonde akasi afura kai safute ya fa ora miskina sa mamme kana ni gal wala ke wadu ya ala akira usa na gudus sani fafi duro tera kasir na jala ti dage fadamma ko gari sita amma da kala ministeri den sita sara gudus lukke de sale ana debs na gudus sani unola si gudus aye unola farkan juro aye fafi gudus ara mi sa gudus ala din gudus unola aye uno hada bira wadugana harabati wallahi ko harabati amma wata ko jaga do aye duran duse chala da ba ko nenyo kada beita namal kan gutu jima kama bule subi odam fatare wono ne kasi tunjuru chala ro nama haraba rusi di wei haraba kamena kare nama haraba kamena kare tabar wei ame amma muti na ka bati muti sumbara bada duran duse kala toma dabbal dabbal kana beita ne dura kul ma ya kana garta male ati dabbal enyu taroni ka ati wari as gale bandu sabo ati ma kati yaw no dabbal enyu di sama kana ma sena
Muti irraa qabadhu caalaa haa ta'u. Iddoo seeraa isaatti handabbaali jedha anjitnaa jedha Kamera gara dubbiste nyaas kan caalaa. Carraa kan niif caalaa way. Tayfi maal taate? Yaa ke tayfi. Amana dhaggeeffadhu. Waa'ee xiyyaa baruu yoo barbaadde kitaabni akka joormaa luka 500 sanuu nan ibsu. Amma Googilli jirti. koi dhaggeeffadhu googilli ni jira galee si erga. Caalaa nuuree du'eeti. Iduuta. Inni abbaan si ajjeestu wallahi. Garuu wanta akkasitti himu amma duraan dursee maaltu akka siluudha maaltu kana isa godha obboleessoo ani waan akkana godhu jira yoo xiqqaati an nama doolaa jaha deeme biyya torba deemeen jira biyya torbatti ni dhabe. Torban irraa nuu lakkaa'e. Itoophiyaa keessa dhalattee isa keessa deemte. Koko haasawli sinisi mame. Gantu mamme ati mamme dhaggeeffadhu gantu na ta'u. Asa kaya kana waraabadha. Uummanni waraabatu Lakkaawini muutii qabadhu jennee boojii isteen ala qoytaa miti. Dabbaali lakkaawata. Dabbaali namni si cinaa dubbachuun barbaadu. Haala kaawwatu. Yaa warra haasaa yaafi. Ani yoo xiqqaate biyya torba keessaan deemee jira. Dachii biyya torbaa irra jedheen jira. San keessa biyya jaatti hidhameen jira. Tokkoffaa Itoophiyaa gaara mul'ataa guraa Zuwaayii Duudaa bakka itti Liyyaazuun hidhamee namni hin beekne jiru. Mana hidhaa Jaaree mul'ata biyya ta'e. Tokko. Gaafa namni ati gootummaa ta'eetiifi bakka dabbaan itti fuufii bakka dhiisaa dubbatu amma carraa kannaaf. Follow godhaa akka qabaata dabbaa kana hundi keessa. Follow godhaa. Nama hundi caala aboon fooloo sin fedhu wallaahi laazim. Wanta kan ta'e dhaggeeffadhu obboleessoo. Awwa muutii qabadhu qiyyaa kumbursi. Duraan dursee hayyoon kiyya guddaani nama barsiisuudha. Tarii laayiviin kiyya jireenyaan dabarse nama barnoota ni ta'a kayyoo barbaadeeti. Wanta akkasirra walaa hubannu. Dabbaan biyya torba keessa deemee jira. Biyya torba keessa biyya jaatti hidhamee jira. Tokkoffaa Itoophiyaa gaara mul'ataa guroo Liyaazuu mana Liyaazuun itti hidhamee. Gurowaan biyyaati guroo. Gurowaan biyya. Yaa barees kiyya biyya Itoophiyaa gaara mul'ataa guroo hangachaa jiran muutii qabadhu. Uummanni haadha geeffatu kan Guroo Liyaazuu takkaaf habibi takkaaf. Poolis xaabiyaa Doogutti hidhame. Walumaa galatti Itoophiyaa keessatti bakka lamatti hidhame tokko naa qabadhaa. Laksi biyya nama jira. Waan si hidhaniifis nu himi hattu. Sanitti hidhama. Laksi biyya nama jira. Barkeello. Okkee lama. Bakka dhugaa rabbiyaanis dalagaan qaba. Nagaan oolaa akka inni deema. Kameetan. Ilaala Aramni yeleen dhufee jira. Kaamera duba deemsa sagarsa kabilaas dhaabbatu jira. Hedduun iyyooma suutaan haasa'a. Maal jechuu fedheeti ani nama doolaa torba keessi deeme nama biyya jaatti hidhame akkuma isin kaase Itoophiyaa keessatti bakka lamatti hidhame biyya akkuma Itoophiyaa biyya dhaqee thank you muraada biyya Jabuutii Dikil hayyuu namni hin beekne jiru hayyuutti hidhamee jira Dikilitti hidhamee jira biyya lamatti hidhamee achirraa akkuma baheen Yamaniin dhufe Yaman Adan bakka jaamu Shiyyaa koo namni hin beekne hin jiru akkasumas namni hin beekne wutii hin jiru biyya sadiitti hidhamee jira. Achirraa ceen kallatee Saudi Arabiyaa galee Saudi Arabiyaa Naajiraa irraa hanga Jiddaatti Jidda irraa hanga hidhaa Shumeesitti hidhamee jira. Naa qabadha. Mana hidhaa meeqa amma? Afurii moo shan? Afurii mee? Shan. Okay, galatoomi. Thank you. Khabira achirraa Itoophiyaa. Wallahi dhageenyeen dhiifama na godha. Caalaa nuree muti. Hunda gab jirti caalaa nureeti. Haya ittoof. Shan. Biyya shanitti hidhamee jira jechuudha. Achirraa Itoophiyaa deebi'ee Itoophiyaa irraa gaafaan deebi'u Itoophiyaa irraa kallattiin Dubaay barare. Dubaay irraa kallattiin Qaxari barare. Biyyi an keessa jedhe keessa biyyi an itti hidhameen Qaxarii fi Dubaay asitti hidhamuuf isin jiraatu inshallah. Walumaa galatti maal jechuu fedheeti? Biyyi torba tatti hidhamsetta bire. Biyya jaatti hidhameen biyya jira takkaan naaf obboleessoo. Ani biyya jaatti. Tammi faatam. Caalaa nure Itoophiyaa dhageeffadhu. Poolis xaabiyaa Doogutti gaara mul'ataa gurootti yeroo lama hidhatame mana hidhaa Lijiyyaas. Guroomaa fi gaara mul'ataa poolis xaabiyaadha. Bakka lamatti Itoophiyaatti Jibuutii Hayyutti omaaltu hidhe amma hayyutti omaaltu si hidhe. Maaliif hidhamte keettan amma akkasi boobas. maaliif hidhamte? Hidhamuun kiyya bakka torbatti bakka jaatti akkatti fudhatanii. Jechuun biyya shanitti hidhame garuu Itoophiyaa keessatti karaa lama. Dabbaan lageeffadhu goota qo.
qabsoo Oromoo irratti malee akka shamara jecha hin hidhamne immoo akka maqaan nanyan. Ana beektaa jiru. Amma sababaan hidhamee bilisanitti maa yeroo takkamuutti qabadda. Maaliif hin hidhamee si fakkaata? Itoophiyaatti gaafa umriin kootiif qabni kiyyaa fi beekumsi kiyya bakka tanan gahin waa'ee siyaasaa bara 2013 wajjin hidhamee warra na beekuna beekaa aragaan kan koo arganta kiyyaatti. Tokko Itoophiyaa wanni itti hidhame siyaasa ani nama alaabaa federaalaa fuutee gubdee gannitti gaafsa wanni itti hidhamee hiriira guddicha irratti akkasina qabaddu lammaffaa. Waanti nimi mana itti hidhamte qofa itti himi waa'ee. Koi khabare so Manni itti hidhame dooguu sinjee bar foolista abiyaa dooguu jee. Akkana itti hidhamte alaabaa itti hidhamte sana alaabaa dhiis halli walli alaabaa. Arrakatiin gurbaana dhageeffadhu. Dooguu itti hidhame dooguu. Jeen qurxummii kiyya akkamitti taa'e? Qurxummii bishaan keessaanii tuutee ol baate. Amma ilaala bal'isa maal fuudhu? Alaabaa gubeetti dhageeffadhu qeerroodha alaabaa gubeetti hidhame. Anis profaayila haadheen deemu jira. Bakka jaalalee eegallee jira yennaan duuba dabbaaloo jaalala. Ani dhiira ammaan jaalala eegalaa yoon har'a keessatti eegaluu baadde ani uumaan dhalaadhaan oofan sanuun qabu je. Dhiiraa miti. Amma sanuu makiinaa qabattee bira dhuftu tanii amma makiinaa qabattee bira dhaquu je. Bakka achirratti eegalle. Achirratti yeroo san nama dhibbaaf ho'i ture. Haasa'uu jira jechuudha. Amma nama dhibba jaha taa'ee nuti tajaajila dabbaa. Caalaa Baagilee amma maammee obboleessa reeffaa jira. Caalaa Oroofaa jira. Amma qubna gadi haasa'u yeroo takka qabbanoo inni. Nuti diina gadi. Koi haa yeroo takka sunuun obboleeyyan kiyya waan takka walii agarru. Caalaa kiyya osoo dubbanne dura dhageeffadhu waan takka dubbanne qubna gadi haasa'u damma haasaa nagaa. Ejiraa miti akka tol beeknu qabna waan dalagnu qabna dalagaa baay'ee dalennee jirra amma. Garuu immoo karaa takka taa'ee deebinu amma. Ani bari adii jee gurraatti hin jenne. Adumaan jeesanitti hin qabadhee hafee bara. Yoon fiduu baadde ani dhiiraa miti. Yoon fiduu baadde ani rarraafadhu. Yoon fiduu baadde ani isiniin hin dorgomu jaan turre. Ammallee waan dhiiran jenne ni rarraafadhan jenne isiniin hin dorgoman jenne. Laal walii agallu. Osoo harree waan biraa dubbadhee amma waan biraa dubbadhee hin jibba matakkaa'uu falattuu ta'a malee ani nama bakka reefu jirurraa hijjiramuu miti. Dhabee akkaan jirus fudhadheen jira. Wanti reefuu dirqamni reefuu labse sun irratti karaawwatamus fudhadheetiin jira. Eega baraallee amma rakkoo maalii jira rakkoo wayitu hin jiru bara. Garuu waan tokko ofiisitti haayifu. Koi Agilee koi. Koo nama irratti murnaati namni sa'a takka sa'a lama dhabuudhaaf cara dhabeessa taa'amuuti. Maal ta'a kana boo jarana maal ta'a? Uummanni kam ta'e? Waan takka walii haa hubannu. Isin amma dhageeffadha. Nama akka caalaa nuuree harabaarra mantara dabbaan harka meeqa jiraachuudha. Amma xiqqeessuudhaaf fiita xiqqeessuudhaaf. Kijibdu halkan maddi ceetaa bultee ati viidiyoo namarra waraabdee nama rabsuu malee maali bayyad. Dabbaan bar nama bijab dhageeffadha waan takkaan dubbadha qoy dabbal qoy. Namni ati amma cara dhabee tafiin hin jiin dhageeffadhu naati hima. Amma faatee qoy caalaa namaan tana si oofeeti cara dhabee tasi godhee laal akka ati dhadhaan finjaan nati godhe deema dhageeffadhu. Koomenti namaan laalee dhageeffadhu. Ati usafaanii kooti. Namni. Usafaanii sida. Wallahi yoo dhageeffadhu qalbii dhagee yoo dhaas gubbaa jira. Salameeti. Muti irraa kaasa. Walaa maafi kalma. Muti irraa kaasa. Gaba gaafa wal ba'u waan jedhe geesse har'aa kan kenne haraa dabbaaleen. Haasa wees. Yaa mataan gadi cabee jira jedhee bara kaane. Amma dhageeffaa nuti haasaa dhedheeraan dandeenye caalaa Oromoo haasaa dhedheeraan nuti banii Muradeen bu'a. Niin tumurda dhageeffadhu qaba laal caalaa niin tumurda qaba laal amma dabbaan ati carra dhabeessaa miti carra qabeessa malee carra dhabeessaa miti. Ati illee albaatii gaalaa kana. Caalaa dhaabbadhu lafa. Koi maan dhaabbataa mititi. Isin nama lamaan gurbaa ifiduu qaisanii akka waan gartuu. Nama lamaanii miti kan waan inni jedhe isa jedhe nu jedheeni. Laa. Jalqaba yeroo inni aan dhiiraa miti jedhu hinjiin taa'ee dabbaan Dhageeffadhu kun amma yoo fuule. Dhageeffadha. Wallahi billahi faateen amma hojiirra jirti malee isa kanaan gorortu hedduu jira. Maaqa jibdan. Ati wal fakkaatu jala nama bara dhabee. Koi caalaa. Dabbaan caalaa dhageeffadhu. Lammaffara dhageeffadhu viidiyoo ta'e halkan sa'a sagalitti dhageeffadhu. Viidiyoo san kaasuu baadhu wallahi billahi yoo dhangaafatti machaara galleessina jechuun. Tajaajila abbaataa beeku. Aywa akkas. Caalaa Oromoo dura koomii caalaa Oromoo. Caalaa dura koo yeroo takka. Oromoo waan jiru. Mee Agilee yeroo takka goota beekaa jabuu beekaa hayyuu beekaa yaan. Laal wal beekaa hasii gadi immoo sin beeku hasii walii ta'e fakkiitti kan si beeka. Amma kana agoonu. Ani si jammar gaafni hangattu gaafni an jara dhabaa ta'u gaafni aniif dhabaa ta'u
Gaafa maalaa yaaniin agendaadhaaf tiktookuma keessa dhuftee foolumaa fi gastira taa'uudhaaf dabbaaliin jaaladha haa hawwi jettee kakatteen gaafsaniin qaaniya.